Odeen amala ko keessaa ani maayikii namarratti banachuu hin jaalladhu. Nan dhaggeeffadha callisee. Garuu isinin dhaabsistu jedheen kan hin dhufee seeneen malee hin seenan. Erga ani dhufee seenaatiin seenne qoya Hamzaa Habiibi. Erga ati dhuftee seente ati waan kanan hin dhaabsista jedheen yaadaa tureen. Atis dhaabsisuu hin dandeenye. Qoosaatti seentan garuu inni isa qoosaarra tarkaanfatee abaarsa kaatimaatti achi tarkaanfate. Miidiyaa kanarraa namoota meeqa nu dhaggeeffataa jira? Namoonni Islaamaa nu dhaggeeffataa jiru, namoonni Islaamaa hin taane nu dhaggeeffataa jiru, namoonni garaagaraa nu dhaggeeffataa jiru. Bifa kaafaansi qabu dhiifama naa godhiti. Ustaad Hamzaan wanni godhuu barbaade silaa akka abaarsisaa isii waa takka hin goone agarsiisuudhaaf boniyyee waa gaafachaa ture. Yoo kan dhageessan taate. Osoo tana deemu jiraniiti dubbiin hawwite malee niyyaan silaa tana ture. Akkasimi Ustaad Hamzaa. Bar dubbiin maa seedaramusha taraa duraa sana akkuma taphatti haasawamaa turte maama bayaanitu dhugaan lakki bo'aan tana dhugaa haasawaa jirtamu ajandaa bakka na hojjaa jirtamu dhugaadhaa jee gaafate yaana tureemi. Ammoo ani bakkin Ustaad Ahmadiin itti dubbachuu danda'e maan dhaabsisinaadhaa jee Ustaad Ahmad gaafiin dhiyeessee jira bara. Inni abaarsa inni abaare sanii irratti yaadee buujee. Nama kana arra qofaa miti wajjin haasawaa ijoolleen tun wajjin sigalee geema walitti ergatanii wajjin taphatan akkasuma akkasiimin. Eenyurraa fuula harkatee inni isumarraa fuula harkatee dibar sigalee malee. Ustaazi Abu Sabraddin ani Muhammad Bayaaniin hin hordofu ture ergan bilookii godhe bilookii jala jiran hordofani. Isa dhugaan sitti maan argu viidiyoo isaa yoo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf arguu waan hin barbaanneef hin argu. Yoo marabbi guyyaa qiyaamaa wal nu agarsiise malee waliin agarru. Isa duuqaachuudha. Yoo viidiyoo isaa namni sheerii natti godhe fakkeenyaaf kun akkammaa sonu kan akka carraa sababaa nan keessa jiruu fi yoo natti dhufe malee hin argani. Dhugaa dubbachuuf namani fakkeenyaaf hordofuu hin barbaachisne biloo godhee man ta'ani. Sababiin isaa dhaqee nama kana tuqaa maalidha jedhee. Garuu bakkaan waa tokkommoo karaa kanaan furmaatan argata jedhee hin waan irraa dubbadha namni waan barbaade naa jedhu I don't care. Bara Ustaadama kiyyaa nama maaliif dubbattaa osoo hin taane fakkeenyaaf aan beekuu dhabuu malaa uummaan tante nama fuula rabbi jiraaf yoo taate agartee nama kana gartee arrabsiisuun sigalee nama tokko bar zulmii nama zallamte bar namumaatu abbuma sana dhiifama gaafattaa meessa akka shari'aa islaamatti toobaa qofa ho'i deemtaa. Haqa namaa namumaaf deebistaa laga. Akkasii Ustaada kiyyaan wanni jeef nama kana gartee nama afaanii waajjoo kana yoo beekte namni kun gartee daangaan isaa kana eega beekte beeke ifii jecha osoo hin taane kabajaa haadha abbaa keetiin san eessisuu jechaaf cadhisuutu irra caalaa jee waan iyyaadee fi akka ta'etti ilaalchi kiyya akkas ture. Walitti aara qaba waan ta'eef abaarsi ammoo haqa malee ni qeebala maan qeebalu hin garu. Lakki mee osa kuma dhugattu Ahmad siyaa gaafadhu. Ati inni abaarsa isa abaare abaarsa deebitee isa abaaruun silaa isaaf dirmachuudha moo rakkoo biraa fiduudha? Maal jettee? Abaarsa amma fakkeenyaaf inni booniyyee abaare isaaf rabbiitu wali zaabbata tole. Ati immoo deebitee abaarsi ati isii abaartisin sirratti haa deebi'u jechuun khayrii dalayde moo isa abaarte deebitee ammoo sharrii biraa dalayde? Mee khayriin dalageef sharriin dalage mee atumti fatwaatti naa godhe. Lakki ani fatwaa si kan nuufi migaafin si gaafadhe. Jechuun na gaafate maarree ati naaf ibsa noon beeku. Hay hamtuu namtuun ni deebiti. Hamtuu namtuun ni deebiti. Hamtuun kana caalu yoo dhufte wammannoo waan baay'ee dubbataa jiraati wantoota meeqa. Hamtuun Rabbiratti kakatee dubbataa jira. Haa dhuftu hamtuu namtuun ni deebiti. Hamtuun toltuun deebiti. Duba akkamitti ati arraba abaarsaan deebistare? Abaarsaan akkamitti deebista jettee? Abaarsaan bakki itti deebisan hin jiru. Lakki siin gaafadhe. Dhaggeeffadhu. Rabbiin hin abaarre namoota abaare hin qabu Quraana keessatti. Akkam jee? Na'alatullaahi ala zaalimiin hin jenne. Dubamma ijoolleen jaalala walitti himachuu jirti ati kaa. No. Ituu namni kun zaalima miti yeroo tala kana baasu. Dhagahi.
namu guyyaa boruu kophaarraa gaafatama. Abbaan Okay? barbaade qofaa haa gaafatamu haa dhiisu Hamza. Namni kuni dhaggeeffadhu isinii waan Ani kirikiriin deemu yaada kiyyan kannachuu deemu. Laal. okay anis yaada koo kennadhu yaada kee. Nin fixadha yaa badii abbaa tokkoo namni tokko. Walaa taziru waaziratan wizira ukhraa. Badii nam tokkoo namni tokko hin baaddatu. Muhammad Bayaan osoo asirra bahee isii miti. Abbaa fedhe abaaraa jiraate abaarsi abaarsaan hin deebi'u. Sii galee abaarsi gorsaan deebi'a. Ati immoo akki jette ani isa abaarsaa isa waan saniin tuqeetitiin hoggaa inni oowwe kan inni gabbuu niin beekaa jette. Wanni kun akka alaalcha Hamzaatti dogoggora na fakkaata. Dhiifama naa godhi waan sirrii hin goone yoo isa abaarsa deebisuu barbaadde aboo rabbii tokkicha hawaa nama godhu ati abaarsi keetiis wanni keetiis yoo rabbii biraa hin ta'in waa takkan taatu. Rabbiin ammoo zulmii irratti haraam godhe. Rabbiin akkanuma lafaa kaatee ebalu nama abaareef itti qeebale jechuudha miti. Abaarsi hundi nama qeebalame jechuudha miti. Sii galee abbaan fedhe waan fedhe jiru wanni hundi ni qeebalamte osoo hin ta'in ani kana na fakkaata yaada kiyyaan kan nadhee akkana na fakkaata wanni ati goote sirrii miti. Onnachuun kee immoo likkisi fakkaachuu danda'a. Garuu immoo jaha biraatiin hoggaa laalan sirrii miti dhiifama fixadhe. Galatoomi siifi sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti siif sirrii anaaf sirrii ta'uu danda'a. Wanti siifi sirrii hin taane immoo anaaf sirrii ta'uu danda'a. Hin beekamu. Walaakini dhaggeeffadha. Bakki inni dubbataa jiruu fi mee nama kana namni hin gorsine jira. Ani garuu siin hin taajjabe dhiifama naa godha malee hedduun isin taajjabe baay'ee. Baay'ee tokkoon isin taajjabe. Dhiifama naa godha. Wallaahi. Jechuun ittuma yaadanii dubbataa argama waan dubbataa artan kan. Warrootuma amma fakkeenyaaf Abu Sabraddiin haa ta'u, Sillee haa ta'u. Sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko bakka kaleessa karaani jannataa karaa dubartoota shawaadhaa. Achi gadi dhufee bakka kana ga'e. Wanti itti qalladamu wanti itti haasa'amu kun diiniidha miti waansa. Sheikh Ahmad rakkoo qabdan isin. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum Sheikh Ahmad. Salaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama hin fixanne inni biraa Fixaa dafaate ishee. inni biraanii kullukum raa'in wa kullukum mas'uuli hin jenne Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Hundi keessanii tiksituudha. Waan tiksitan irraati hin gaafatamtu. Badii tokko amma fakkeenyaaf tuunan keenan dubbadha jedhe ituun ani dubbadhee of arrabsisiisee of xiqqeessisiisee xiqqaadhee waan kanan dhaabsisne ta'eeti wanti kun hin dhaabbatu. Ganaa baay'ee deemuuf jira. Baay'ee deemuuf jiraan. Dhaqeellee wanti kun Hamza obboleessa kiyya Hamza Sheekh Jaabir keessaanin sagalee siif qaba. Waanin sagalee siif qabuun qabu wanta asirratti naasone waan kana wal qabsiise. Sagalee siif qaba. Sagalee koo kana dhaggeeffadhuuti. Yoon waan amma kaase kana irratti dogongora qabaadhe keessaa natti miti. Isanatti miti sana paaplik godhi sooshaal miidiyaatti. Waan asirratti naasone jira wanta ammaa kanaan wal qabate. Tole. Irdaar Khalifa galchis hin jenne ganye. Abu Sabraddiin salaamu alaikum. Maalif salaam Hamza Arkaatu Hamza Hashim. Amma karaa gabaabaa kamiidhame walitti fidaati awfii goosaa wanni akka abaarsa nama balleessu jiru addunyaa kana gubbaadha nuti wanni barbaadu nageenya. Qoosaa miti wanni jiru wallahi alazim am viidiyoo tokko argeen akka malee rifadhe. Sini galee miti. Meebe immoo obboleessi keenya suni sababa inni gama sirbaatti deebi'ee kitaaba dhiisee waa hunda waan rabbi wani dhiiseefi sababa gartee mahabbaa mucayyoo kanaatiin na fakkaata akkan ta'a ilaalu. Kanaaf Sheekh wal keessa namni kun moo dhukkubsatee dubbii wal keessa laakiin kan sheekh maal taate sama maaluma taate dubbii wal keessa laakiin Hamza meetirraa kaase. Khalifa siyaanu jira ililii nagartu bonii. Dilii Muhammad Bayaan dalage mucaan tun ittiin gaafatamtu mucaan irraan kaa'in way. Dubbii guyyaa sanii inni isin jalan ture yaani fakkeenyaaf inni viidiyoo maa harkina fakkaata Hamzaan Hashim.
Am video narge Hamza Sheikh Jabir digni ki walin danda beeku. Akka Digni isilachuu keenya hamsaa walin danda dhabu wale nazolluma ido deebitu beekan callisa. Nazolluma waan san beeku waan buleeso. Monitara naa kan isa kan borii yaana Gire lo kan kana. Ajanda waan irraa hasaarta mu barre. يا أخي مجان تران خطيبة تري داعي تري رب زلات داتي إرجع محبة مش أيوه أنا كيسة قالي بلونين وني مال يا أخي مال وا إيجي كان يكون برني أرجع أغلين كان يكون برني فاهمة أنا أدي يوجن نراكو كبا fuudhee jira miti. Arra مالك namichu kaliifoo galchaa monitaraa. إيه أنا بني بني هذا ما بدو جاجي بقول Nani siifin galchaa booniyye. Akkamittiin إيه kennas warra akka deddeebi'u bilbilu. ka'umsa isaa dubbatu jira na fakkaatee bar. Dubbiin inni achirraa ka'ee akkasii hamsaa. إيه قاب ما دي ما شاء الله نمر ونون دي مال تاتن Dhugaadha. Awwa dubbiin jira kanaa Manna shaan laalame maal goonaayyee booniyye akkam goona. Ittoo أكبر hiikee jira akkam godhan duuba. micoonni كيسا haaraan مو قبل qabuudha. بقى يجون إلال وني ويان كنا ميفي وني ويان كنا ميفي مدرسة فيسود مجان إيش اللي دبيه واللي دبوه Kunoo laal kaaya ajandaruu fi duudee mogaan isin hin jiru amma isin dhugaan isin hin Kaliifoo amma baay'ee والله لازم بدي ما تعرف بفيوك بقى خلاص فيوك بقى خلاص مجان فيوك بقى Namni monitara qabdan kaliifoo galchaafu. Uummanni monitara galchu kunillee miqanyaa akkamii isaa warri monitara kee kun. zammi jedhanii taa'u bara nama hedduu as jira jira. Naa kan miidhaa galcha monitara yookaan Sadaa Ahmad kanniif. Naadi jira. Dooktar Kaliifoo galchee yookaan suuraa fuudhaa hunda keessatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maalum sabaa warahmatullahi wabarakatuh. Ayi dubbadha afaan nyaataniitiin dhufe warri amma dubbii harkaa qabdan fitadha. Bakka irraa Ambar wanni haasanii na dhibu ittiin takka deema yoo agartee oofime hin dhaggeeffanna. wanni na dhibee takka yoo jiraatte addunyaa tanarra ilmi namaa kuni mirga uumamaa rabbii wajji uumeen qabamu hin qabu jara keenya. Waan barbaade godhuudhaaf mirga qabamoo qabu hin qabu. Karraa gaafatu waan inni balleesse tana tolchu kan jazaa rabbi kafaluuf rabbi moo ilma namaati. Ka balleesse yoo gaafate ka gaafatu rabbi moo ilma namaati. Rabbu. Yoo niifi daangaa Hamzaa Sheekh Jaabir ka dabru jiraate seerri biyya inni jiru gaafachuu yookaan immoo daangaa rabbii dabru taate daangaa rabbii yoo niifi akhlaaqa tolfattanii waa nama himtan afaaniin nama himu yoo kitaabni isin qaraatan kitaabumaan an beeku moo kitaaba biraati yoo namni waa balleesse afaan gaariin akhlaaqa gaariin nama himaa jira obboleessoo nama arrabsaa mana namaa shallagaa manni abaluu miliyoona ammas ni baasaa maarree ammas ni baasaa minaamin jecha nama arrabsaa isin eenyu hawwaan akkanaa kana nama himtan mi eenyu isin eenyurra babbareeddammoo eenyurra beekumsa qabdammoo eenyurra humna qabdan isin jalaan dachiidhaa isin gubbaan samiidhaa oo naamusa godhattanii namarraa jiraattanoo haayi rakkoon teessan maali yoo dhugaa walitti himtanoo Hamzaa Sheekh Jaabir waliin sossobinaa yoo namni tokko kan karaa malee jiraatu taate bakka isaaf rabbii wal gaafata. Mamma bayaanni dheengadda kalee mana keetti waan jechaa ture kuma abdan obboleessoo gurbaan kuni waan rakkate nama itti dhiyaatu beeka nuti warri sooshaal miidiyaa kun as gubbaa dhufee caffaruu isaa qofa agarra yoo dandeeysan taate isin obboleessi keessan akka daangaarraan baane yoo barbaaddan keessaa walikkoottaa miidiyaa kanarra bakka namni amala walii ni beeyna Mahammad Bayaan miidiyaa irra dubbisuurra balaan samiituun itti buuturra wayyaadhaaf miidiyaa irratti waan takkasiin fudhatu yoo dandeeyame guruppii hidhanii keessaan maal rakkatte yanii namoota aanaa isaa ka isa dhiyaatuun dubbisan yoo dubbisan malee as gubbatti ni gorsina yoo jaan namni kun nama barate wallahi Mahammad Bayaan isin amma as jiru kana hunda caalaa nama diin irra barate Hamzaa Sheekh Jaabir irraa eegalee Ustaad Abu Sabraddiiniin Hamzaa Haashimiin namuma as gubbaadhaan abbuma feete caalaa nama diin barate namni kun haya nama diin baratee nama diin bakka mataan isaa oowwe maamnatti dhiyaattee nama alta likkiin sitti mu jira
achi siqi duwwachi deebi. والله ولا كبرين والله العظيم ورب الكعبة ولا كبرين. So namni kun jaalala keessattis ni miidhame. Wallahi jaalala keessattis ni miidhame. Bultii keessa seene akka inni barbaadu ofii ta'u ani immoo guyyuma guyyaa ani kanumaan fi akkaan barbaade harkadhee akkaan barbaade ta'ee jiraadhu kunu waan takka lubbuun gaafa naawwite bakka lubbuun bakka waan hin taane na dhiibdi. Waan ani hin dandeenye na faana na hirkifti. So akka ati barbaadde kunis akka hin taane keessa sina qummala. Mucaa kana gatteessifnee haa dubbifnu. Kalee waan nama himate agartanii jirtan. Amma nama tokkotti manni inni himatu kuni miskiina meeqaan tam karaarra jiru kan waan nyaatu hin qabne huni jira. Isa gargaarraa minaamin kun kan ifiifuu mana qabu ulaan atti kaayaa booyaa faa warra jee isa qeequ jira. Akkasii miti. Namni tokko diin kana keessatti yeroo isaa fixee diin kana barsiisaa ture gaafa abdii muratu gaddeebii akka ijoolleetillee biizinasa kophee riguurraa waan adda addaa deemee reetiisuurraa waan akkana kanarraas gaafa qalbiin isaa guddattee maal jee hamileen isaa gaafa cabuu dhumte dhagas si dhiibdi. Hamileen ilma namaatuun gaara si dhiibdi gaayis. Walii hubannee yooniif mucaa kana ni jiraa miti waan ni qalbiin isaa barbaadu san goonee fi kara diin isa deebisnee irra wayyaadha malee as gubbaadha. Maarree abaaree mirroo abaaree namni akka inni hin abaaree barbaadu isarraa fagaachuu bakka. Stay away from him yoo isarraa nagaa ta'uu barbaadde nageessu isarraa ta'uu barbaadde isarraa fagaadhu innillee dhufee sun tokko amala maa bayaanni beena dhufee koofee isaa qayyate deenya kana raapparatee baay'ee koofee isaa qayyate kadri isa itti banatee qama. Si galtee so wanni kun I think waan isa yookaan arraba isaatirraa jecha isaatirraa najaa ta'uu barbaadan taate irraa fagaadha. Yommuu kan isa dhiyaatan taate guruppii nuu hidhaa doolaara 500 wal qabneeti ulaa manatti keenyaa fi deebi'eetiin ijoollee barsiisaa mana kana ulaan atti kaayaa isin hin jee maal abbaa keessanii barbaadan achi achirraa. Hai. Uummanni kun kan fadhasa. Khalifa. Khalifa ani waa si gaafadhu. Maal na gaafatta? Uummatni irratti dura dursoo gisee dura dursoo ol seentuu maal jettee namni mirgan qabu jette. Akkasimi? Mirgan qabu mirga waan namni. Mirga qaba. Booniyyee mirgan qabdu? Mirga guutuu qabdi eenyutu booniyyeen obboleettii teenya. Dirqii godhu jira haayee ati amma dura dursoo kaasoo jiru sulaa dhageesse. Akkam jedhe dirqii godhee isii abaaree isii galee wanni irraa haasoo jiru kana isii abaaree hireen ta'e takka hin taatu ati addunyattis akhirattis ibiddaan gubattaa si galee ani si abaareetiin jirama waan akkanaa haasoo ture si galee isiin mirgan qabdu waan takka tanii isiniin waan takka ramee dubbii teetan akka lamada dubbattanillee wanni hin barbaanneef obboleessa waa hedduun isin haasaa qiyya keessatti mucaa tana gaafa umraa dhaqallee du'aayii godhuufii ture taakka gaafa du'aayii godhu san hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaafii jettanii gaafanne sa isin oromoon ture akka gaafa san du'aayii godheef yaa booniyyee jeen aboo hajar lasoota qabatee du'aayii godheef wongooneef ma gaafa hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaniif hin jenneen taakka arra yoonii fi inni jaalala keessa seenee gartee miira keessa seenee abaaru taatu aboo akkumaan isin hin jeessan guruppii hiitanii keessaan maan gaafatanii mucaa tana lamada abaaraa jirtanii bar inni tara takka abaare oromoon takka abbaa ifan rabsa takka namaan namaan rabsa lammata abbaa ifan rabsaadha dubbiin si galtee keessaan dheeyxanii mucaa kana waatti himuudha malee mucaan tun intala dubaraati ganaa waa hiree eeggatti obboleettii teenya gara amantii biraatti illee gama keenya dhufne faamilii isii warra isii dhale caalaa fiqqabuu qabna hamtuu isii dhooysuu qabna. Toltuu siitirra jajjabeessuu qabna mucaa tana guddifachuu qabna jenneeti keessaan dheenee gorsine malee as gubbatti maamma bayaan gana ajandaa biraa fidee dhufa amala maamma bayaan hin beektan isin as gubbaatti teenyee gaafa ni abaaree bar jennee dubbannu gana nu kana takka akkam gootana akkam gootana. Haya Khalifa amma surprise takka ustaadaan zaanuu si qaba haala kanaa yoo ta'e haala akkanaati yoo ta'e Abu Sabraddiinis manguddoo ta'uu deema Hamzaan dubbisuu deema keessaan dhumuu deema aruuza kiyya si yaama booniyyuu ma inni akkana booyuuf anaa fuudhuu deema akkam biraa laalta. Tiyyaan booyuu jira tiyyaan waan hin taane an deeme boo Hamzaa Sheekh Jaabir maal qabnu jettati. Lakki Ramushaanis dhukkee rooba keessa dhukkee haasuu deema hedduu tanan fayyadamuu deema. Hiraata bareedaan jaartii tiyyaan godhu jira sii galee. Laal waan hiraata mi'aawaa hiraata ajaa'ibaatiin godhu jira. Ustaadaan jaaqa yemee qusata waan qubna garii takka qofaan dubbadhee isin irraa deema anneen baha yeroon qaraatii xiyyaa geesse jarri kun lamaan namni booniyyeefis namni dubbachuun hin barbaachisu waa hin arge keessa jarri lachuutu si galee yaada wajjin jiran booniyyee gartee
kana itti isa himattee sin agarree garuu ammoo reefuun tana akkaataa maama bayaansi dubbataa jirti san ture santu gartee san irratti namni yaada kana chuudhaa fi invaayitii naa gite buleeyti ol seen ammoo adeemsa yeroo dheeraa keessatti maama bayaan dongora ni qaba sirriitti dhibbaa dongora hedduu qaba kan gartee kaan ammoo rabbii isa gaafata ilmi namaa hanga danda'u nasihaa godha sigalee karaa bifa kabajaa qabuuni nasihaa gootaaf yoo inni dide immoo itti niitu waa takka godhuu hin dandeessu waan ta'eef dirqii godhuu hin dandeessu. Jarri kuni wajjinis ni taphatan geemii hunda walitti ergatanii guyyaa meeqan harki'an ammoo guyyaa lama sadii harki'an isaanii walitti ergatee wajjin taphatu. Amma Abu Sabradin dhiifama habibii haasawaa si kute gaafii tokko ofan si gaafadhameen. Mannashaa dhumti kaa'umsuunti Muhammad Bayaan karaa gadhiisuu jalqabe maalirraa himee jalqaba dubbee jira kaasna. Jirin sheekha. Tapoo yaa qiyyaadha Hamzaa kan maalirraa hin qabne si yaa qiyyaadha. maaliif nama laa hiitaan goohe? Maalirraa hin qabne isa qoyisin. Bar isin laaquu deema. Bar inni badii boonii irra deebisuu deema. Bar rakkoon isaa. Yaa habibi nama biraan gaafataa jira maal taate callisee deema wanni gaafadheen. Ajanda laaquuf deemta kaa sheekha. Oromoo. maal boonii irraa qaba rabshaan isin ooftan maali Khalifa. jarana salaam alaikum Khalifa, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi Naamsa ilmi wabarakatuh. namaa kun akkanuma maali Ka qofa yoo carraa naa kenne tawwaa jedhu. Ooyi nama dubbachuu jira kaa ustaaz. Ustaad Abu Sabradin fixanne barreeffamaa wajjin. Oromootiin. Laal dubbiin akkuma abbaan godhe taati jarri kuni walillee hiikanii addallee bahanii garuu ammoo gartee ijji waanuma gartii gurriisa waanuma dhagahaa jarri lachuutu wal faffadhan boo laayifii jala guyyaa meeqan isaan arkiyan ijjitiyyaa tura gaaba sigalee wajjin haasawan osoo isiinis hammeenya isa qabaatte itti hun ergettu ammoo gamanarra goronni gamasirra godhulleen sirriidhaa miti ija takka qofa awwaalaalulleen dongora ija tokko qofa awwaalaalina warra gizee hedduu kana dura namoonni hedduu waa darbatee jarri wali dubbatee ilma wajjin taphatu jira. Dubbii teessii gajjabeessuudhaaf amma xiqqoo dura boorii fi mamma bayaan hoocuun irraa jijjiirii eessattiin sirraa jijjiiraa shaawara dhageessiin irraa jijjiirii jechuu ture. Jarri kun laalme ifi isaaniitiif nagaa qaba jarri aan kanuma qurxaa guurratee dirree goggoyduu tanarra olii kanaan na dhibuu jira namni wallahi. Obboleessi keenya gaafa Naafete gara tokko dhufne Abu Sabradin itti oofe naafete gara tokko dhufne. Yoo dandeessan ana malaal maama bayaan nin deeggarachuu miti. Nunu nama kuma shanii fi dhibba takkaa jira hin deeggaru akkaataa inni itti jiru kana gonkumaa hin deeggaru. Garuu ammoo isa xiqqeessuun nam fayyadu. Isa xiqqeessuun nam fayyadu isaas hin fayyadu namallee hin fayyadu. Yoon danda'e gorsee waan isa akkana godhu san irraa hubadhee sirreessu yoon dadhabee immoo xiyyaarraa qabadhee irraa fagaachuudha malee isa xiqqeessuun nama fayyadu jechuudha. Jara keenya bashoo yoo mana keessatti ol garagaltee hulaatti qifattee mataa keessa dhooytee qeerransa sittaatii beela. Nama tokko bakka inni turellee ni beeytanii humna maleekaa miti namni kuni humnaa olillee dumatti hin dhiibatina mirga qaba akka gartee dhuunfatti akka shari'aatti immoo waan shari'aan jettutti himtee yoo inni dhiisuudha malee sigalee gizee hunda jala deemtee xiyyeetti darbuun dogongoraan ja'an akka xiyyeetti galatooma. Ibsa abbaa jaalalaatti itti aana. assalamu alaikum jara keenya Habiibana bakka nagaan dhufte. laale gaafii ati reefu gaafatteerraa waan takkaan sanii fi ammas booniyyeedhaaf gaafii qaba. Booniyyeef maama baan jechuun jaalalti qofti walitti hin finne amantii walitti fide miyyoon tuni karaa isaa kanaan amantii tanattis dhuftee qabattee irrattis baratte. Isinii galee hariiroon yoo hariirummaan kaan haftelleen taamantummaa sun obbolummaa sun ni jirti beekaa wajji haasa'u wajji taphachuu akka fedhan jechuun kun akkasitti waan akka badawwanni hin qabu. Haa ta'u garuu booniyyee ati maama baan ammas jaartii lammaffaa ni taataa fi gaafii takka. Hariiroo jaalalaa oduu si dhiyeesse irraa taqabbalta. Kun qulfiinsi harka jirti jechuudha. Dhageesse? Kan itti aanu immoo maama baan akkasiin kun inni xiyyaan malli galeetiif jira haa jiraatu jiru isaatii gubatus isaa kan itti gaafatamus isaa itti fincinqinaa jechuun barbaada. Maali ennaani
خرست مي أو أبو مابي خرت مالك أرجع جيب في جرام من إنه مالك فدا ها يودن ديسن لكي خرا خنانس نجراتني ولتي قبدني تخنتني خرا خنا رت ديبسو لكي خرا نان كتم كنا سيغون التاني هلاك سينكايناني عندو غانس نينجا دوغان جرتو تنم وني ولچن كني فنجرتو خان عمل ساودو بيتني كسي مركز كسي چومتي خر اتين يا ني بي عارفه دوغاتي مبان اساغلتي جرت انا كخيتي مالي اناني مالك برباد جرو سافر جرو برباد اكتي جرو سات في راجل جيران خرا خنان نجرتي ارجي جرا مالك ميمو تنا قادو أبازر mana keessa wallolu jira mee dhaggeeffadhaa boo gaafadhaa mee usin jinaani rakkoo irratti samaaluma isin yoo jaa mana keessa rakkoo bama sokanya dokuta no lakki yoo mana keessa emergency wayitti mudate muuti xaafachuun mala reena rakkabaachuun mala gaafadhaa Akkas aboo gaafadhaa dhugaadha alla gaafadhaa. maali isin rakkoo namaa namaa hubattanii yoo mana keessa godhamee qabaate maal beekte Ustaad Abuzar Sheekh Abazar. awon waqoftan mo Abazar. ooy qaabduu ni gaafanna akka wallahi kana kee qabu gaafanna Ibsaa keenya ni dhaqqabnaa qoy Sheekh Abazar. ma de fatem mutra khata barabu mutra khata Bakka gaggabsan dirmadha Oromoo. maal jettani dhagaa sagan carraa oo nagee qabaannaa na akkuma nagee qabnu barbaanna hayyee isaatti fuuf Nama sila boobee seenee dhiifama. Nama sila boobee seenee dhiifama. so amma dubbi khalifon jota karatti as debina dubbi ajanda mama banirratti jechuudha marre kana marre tinas debi marre na goda marre kasisani fi ammas debisetin jolle dinis akkas godhe kana godani mama ban kutee jira amma nagaru akka feenetti illee osoo galaana karaa biraatti qabdani mallaqa kana argeemi kana rabbaan fades jira galchuun danda'u yoo imaanni isa keessatti hafe isa deebisee irraa if qusate malee tan akkasi qabadhu immoo gara jaalalaata keessatti immoo qulfii harkaa qabdu inni jaalatu mirga qaba namni nama duraan jaalatu akkuma jaalata eegam fuudhanillee nama jaalatu sani eegasen heerumtellee nama dubbifna gisee gari amala jaalalaati garuu bakka tanatti booniyyeen shari'aan tanyalee nu eeyyamtee jaartii lammaffaa anin taaf yoo kadhattu taate rakkoon qabu maal godhe wal cinqinaawu wannummaan booniyyeenis naakasi godhan wanni inni ta'e caalaa ka booniyyeen taatiin jirtu isaarra ta'eewu sigale yoo ma booniyyee abaarenne mubbaan irraa arganne malee booniyyee waan taateen qabdu kanaanis akkasitti miyyoo jabeessaan sin jechuu barbaada maal jettate khalifa osirratti maal gargaartee maal godhuu dandeenya okay Abuzar itti fuftaa Abuzar kana mee nama jabaadha mee nama nuuf jira duraan dursee carraa naa kennuudhaaf galatooma ani wanni na dhibe anumaaf isintu na dhibeeyyu haasofni kiyyoo isinii gale anaa fi isin ummanni kuni jijjiiruu deema gaashee inni kunis. jijjiiru qoy ajandama sani hamza qoy ajandama sani anaaf sinu dhibee siin jechuun ajandama sani rasiisu Hamzaa Haashimin. ummanni kun akka gaafa awxiqas nin fixadha dubbii baan dhoorgan gara dhoorgan jedhani qoy hamza Ayyee afaan miyaase ayyee akka. an dhugaa jirtu isinima ummanni kuni ummata akka gaafa jannanni karaa shawaa deebite jedhan ajandaan nu godhate hadhallee akhira haga dhuma ajandaan nu godhataara ummanni kun jaalattanii jibbitanii walii dawwalanii maal jennee ajandaan qorre walii deebinaadha kaleessallee hirriba nu oolchanii hirriba nu bulchanii waan hin taane waliin haasa'anii ofii wal mari'atanii amma illee ajanda haaraya fuudhanii nu taphataa jiran kana beekuu qabdan isinillee galuu qaba qoy fixadha qoy waan jirtu dubbadha fixadha lammaffaa namni awwala nikaaya hidhate qoy fixadha qoy lammaffaa namni awwala nikaaya hidhate Muhammad Bayaan bichaa miti namni gadhiisas Muhammad Bayaan bichaa miti wal fuudhuun dur jirti wal gadhiisuun dur jirti karaa shari'aa rabbiitiin hidhate shari'aa rabbiitiin gadhiise deebi'ee abaarsi Muhammad Bayaan kun mucayyoo tanarratti hin ta'a yoo jenne olomaa agaafachuu hin ta'u san olomaan addaan nuu baasu gizema hunda immoo namoota kana ajandaa barbaadanii namoota kana raasuu namoota kana maal jechuun namoota kana taphatuun annaan gal kaleessa guyyaa meeqa namni gurzaa dhabee maal jedhee inni maraate ani gurzaa bulan har'allee gaafa addaan baanii inni bultiin hidhatellee ajandaan kun dhufe ajandaan ta'uun akkam nuti ajandama kana nurraa bu'uu didee waan jedhu ani gaafii sin gaafachuu barbaade. asirratti gaafii lammataan na gaafatamteef yoonii fi caraanaa kan ta'an ustaazottiin gaafii ibsaan na gaafateef gaafii amma waan amma Abuzarri jeetan irra wal qabsiisee
ibsa afaanuma isaatiin obboleessa keenya Muhammad Bayaan Obboleessa keenya amala Khalifoo Muhammad Bayaan Taansaatii dabaree naa kenna. amala Muhammad Bayaan sirriitti hubattee jirta waan ta'eef san jette amma gurbaan kun kalee Ustaad Naasir Hamzaa wajjin gaafa haasa'u Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabir illee walumaan dhaggeeffataa turanii yoonii fi akkaanan karaa durra diin kaddamu deebi'ee barbaaddan hulaatana mana naatti kaayaa hogguun gabbee mana tokkichaan keessa taa'u jiru kana qalbii nooyyoo itti malee hogguun gabbee mataa kanaan na gubbaa deemaa jee namni kun dhugaa himatee jira adeero si galee yoo gooneefis nama keenya haa gooneefis karaa fadhee haa deemu yoo deebi'es garuu nuti hanga dandeenyutti nama keenya kana gargaarree akka inni karaa malee hin deemne akka inni gartee haatimaan banne godhuudha dirqama lammummaatiif dirqama obbolummaa kan qabnu lammaffaa irratti rammushaa amma itti dawwaleetti itti Muhammad Bayaanitti dubbii amma reefu jetti. Amantilleen beeku Khalifoo dhaggeeffadhu asirra wal qabna. Yoo kana godhuu barbaaddan nan kafaroon jeedaa ittiin haqaa qaban. No haqa san no sanimti feetu qafa. Farta feetu dhiifte garuu obboleessa keenya waan inni rakkate gargaaru. Alatti waan kana amantitti tana bakka salaatu yoon jeeda amma ganda kan dawwalee. No mirgan qabdu lakke yoo feetanii kafarta malee yoo feetanii dhiifte malee amantiin islaamaa amantii maallaqa kan bitanii fi maallaqa. Dubaatti kan jawtuun jiru. Laali. Obboleessi keenya kun gaafaan mana kana keessa taa'u kana qalbii wayyaanee qabdi malee guun gabbii kana mataan na gubbaa deema gaafa jiru namni kee kun akka miidhamu yookaan akka ifajjeessu yookaan akka karaa biraa deemuuf maallaqa kee odoo keessa jiru odoo obboleessi kee qarshii takka takkaan gargaartee qalbii isaa deebisuu dandeessutti yookaan amma amantii islaamaa keessa haa taa'u miti laalan yoo fadhee haa kabiroo fadhee adiisu annan naqusan garuu obboleessi keenya mataan gubbaarraa deemee mataan kiyya gizee mana kana keessa gabbee maal jootan ni wareera gaafa jiru amma duraa siif fudhee ture ni beekama amma bayaanii. So gargaaruudhaaf waan dandeenyurraa gargaarree mana isaa kana lekka ulaatti kaayyatu mucaa inni ilma dhaleef jala qabu sun adeera taanaa fi mucaan san akka boo nuti kaba Oromiyaa kana barboo uummata waan qabu hojii nyaatu habiraatillee hojii nyaatu maal haasawittinsa waan keeshaa qabnu baafnee ulaatti keenyaaf mucaa ammoo tan lammadaa rammushaa qophaayati ammaan dawwaleetti hima booniyyee ammaan fuudhetti himu wallaahi walii teenya yoo ati booniyyee fuute Muhammad Bayaan ammaan dawwaleetti hima dhaggeeffadhu muutillee godha ammaan dawwala dhaggeeffadhu nam tokko muutu nan qonnaa gizee Muhammad Bayaan dawwalu isinii mee muutu na gootanii wal lola naaf isin Assalamu alaikum. Yo. Ramushan booniyyeen fuudha jee sabaataa godhu jiraati maali dubbii kana dabii qommane booniyyee. Dabii kootu sheenii si godha. Bakka seentu laallatta ramushaa itti dawwaleetiin jira wallahi. Bakka seentu laallatu feetu korbeessaa seenta feetu sami seenta. Inni na arrabse ani atii fi isaa inni na arrabsaa beekaa. Eshi mee amma dabareen haa kenna daqiiqa mata. Wallaalla. Buufun deema. Boonii dabareen haaladhu. Galatooma obboleewwan dhaggeeffadhaa. Sooshaal miidiyaa kanarraa namni akkuma dirqama qabu itti gaafatamummaa illee qaba. Akkuma mirga qabu itti gaafatamummaas qaba. Rabbiinis mirga qofa miti kan inni namaa kenne dirqama duukaa namaa laate. Warri sooshaal miidiyaa kana kuniyyuu akkuma mirga namaa laatan dirqama namaa laatan qabu. Eenyu mi'uuti godhadha warri bantanii jirtan. Obboleessa keenya Hamzaa mi'uuti godhadhu Habiibi galatoome. Akkuma namni tokko akkuma mirgi isaa kenname dirqamni isarra jira. Mirga qofaa wanti leellifamuuf tokko hin jiru. Tokko isa kana. Inni kan biraanii namni obboleessa keenya Muhammad Bayaan irratti kana dura ati nama dhabaa miti as baatee sooshaal miidiyaa kana irratti nama waan gaafatiin ilmi namaa waa godhee deebee nama rabsaati. Manni kee iyyuu tilmaamame birrii amma kanaan ta'a kan mana sana hin qabne iyyuu jiraati sana gurgurattee ittiin dalagachuu dandeessa namni kana iyyuu hin qabu jedhee kan viidiyoo irratti waraabe anadha Khalifa Ahmad Hussein anumatti akkasifa baase anati akkas jedhe manni kee kan akkasiidha jechuun siif gargaarsi maaliitu hin taane ati ofii keeyyuu nama gargaaruu danda'udha jedheen gaafa sana irratti dubbadhe. Kanaafuu sooshaal miidiyaatti baatee hin kadhatiini namni keenya diida keessa jira rakkataa jira ati immoo waa'ee kanaa naasayina sirra baatee jedheen irratti dubbadhe. Tokko isa kana inni biraan boonigi sitti waa dubbachuu dhufe siluma jalqaba. Mee rabbii kee jedhiiti ati nama qur'aana
matni isaa kana qara'ee xumureerudha. Islaamummaa irraallee waa beekudha. Yeroonni laayivii kanarra ba'ee dhaggeeffadhu. Wayaa koo narraatii baasi si jedhu. Viidiyoon kun waraabama. Boor sooshaal miidiyaa kanarra adeema. Maalirraa barata namni? Wanti kun sirriidha booniyya. Inni darbeera lammata isa jalqabaa akkasiin goosisiin dhaggeeffadhu. Ati warra sirbu miti, warra utaalu miti sooshaal miidiyaa kanarraa. Itoo ati fakkeenyaaf nama sirbudhatee nama sooshaal miidiyaa kanarraa utaaludhateeti uffannaan keeyyuu maqaa islaamaa namatti hima. Sii galaa jira. Isa kanaaf akkasitti fiddee waanuma kana waan kana immoo ajandaa gochuuf jettanii waan kana godhaa jirtu taanaan rabbi sin arka. Keessaa waan kana akkasitti haasa'aa jirtu taanaan. Mee rabbii kee jedhi qoy waan biraa haafuu yeroon uffata koo narraatii baasi yookaan uffata koo dhaqinaa fidisi jedhu. Viidiyoon kun waraabamaati akka islaamaatti dubartoonni musliimaa akkasidha. Ani jechuudha uffata narraa baasi yeroo jedhu ani waan ati mana isa bira jirtu see wallahi eenyuun jette jennaa siiniin jedhaanan jedhe malee waan anaan jechaa jiru natti hin fakkaanne. Eeywa kanaafu maal jechuu barbaade? Eeywa galatoomi kanaafu maal jechuu barbaadeeni gad darbattee gadi buusuu qabda. Siif galee ati akkuma mirga qabdu dirqamallee qabda. Dirqama fakkeenyaa fi warri siin follow godhanii si jala deemanii wanta sirraa barbaadan qabu. Ani fakkeenyaaf follow kee jala hin jira waan kana sirraa hin barbaadu akka dhuunfaa qotti. Akkati waan akkasii waan fokkisaa waan gadi buutuu kana fiddaa sofsiistuun barbaadu. Keessaa walitti haasa'uu dandeessu. Mirga keessan akka barbaaddan waan kanaan olii walitti haasa'uu dandeessu. Garuu wanti sooshaal miidiyaa irraa kun dhalootatti darba. Kuni janajjanaa duukaa maal wal caalame? Jechuun maal wal caala? Wallahi wanti kun sirrii miti. Atiyyuu balleessiteetta. Akkas ta'uu hin qabu. Eessan uffata narraa baasite na bara mana sitti dhageewwani. yeroo inni fitate naaf deebisaa kanaaf na obsa isin. Go ahead. Ani haadha manaa duukaa naasaara si duukaa miti habiibi. Sorry. Ustaad Ahmad garuu gaafii ibsaan gaafate. Deebisaa si kan nuuf dirqama. No. Amsaa ishee jaabi na obsi. Maqaa kee kan si kaaseef dhaggeeffadhu. Ati achi qabdee akka biraatti qabdee haasoo taayyuu anadha kan akkas jedhee. Yeroo sana fakkeenyaaf mutu na qabadhu si deebisa mutu na qabadhu. Thank you bagana kaaftee maqaa ani maqaa si kaasuuf hin kaane because ani blog si godhee waan jiruufi personally maqaa keessa kaasuuf ani mirga social media naa kannee miti. Naaf takka eegan blog si godhe naafeti eegaatti maqaa kiyyan kaasti ani leensa kaaseen sitti hima. Tokkoffaa dhugaadha ana namni miidiyaa irratti viidiyoo kee ani arge kan mana namaa qabeenya namaa usgaanurraa ibsaanurraa usgaa irraa memmuunturraa godhi ibsaamuunturraa godhi niin deebisaamuunturraa dhageeffadhu Ahmad ati qabeenya namaa no hinaapha no niin deebisa I have to respond it niin deebisa gaafa inni haasa'u dhageeffatanii no makiina loofu jira gaafa inni gaafa makiina loofu jira Ahmad kiyya miira keessaa tasgab ani miira keessa hin jiru gaafa maallaqa gaafa mana namaa qabeenya namaa gaddeemtanii hisaab dammanni kun miliyoona 2-3 ni baasa gaafa jettan xiqqoo hinaaffaa fakkaatti waan namni qabu kanallee namaa qooduu dhabuu fakkaatti ha gargaaru nuhi maallaqa keenyaan gargaarra ha inni silkii isaa dura kaayee gargaarsa nu gaafatu silkii ati hin binnee fi gargaarsa maallaqa isaa fi afaan isaatiin taa'ee kadhata inni gattaa'eetuma silkii isaa dura kaayee nu kadhachuu isaa sanuu qooduu fi dhabdee mana inni jaarrate laffa'ee jaarrate san qooduu fi dhabdee maallaqa hammana baasa maallaqa hammas baasa jettee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuun kee xiqqashoo akka nama guddaa akkaan si beekutti si madaalu waan sin taane dubbatte taa akkanaa jee tan lammaffaa namni akka magartee gaafa maahammaan silaa soitu waanuma jejjii bakka koortii guddaa tokko mana murtii guddaa tokko keessa taa'ee haasa'u jiruun na fakkaatte muciyoon abbaa feete dubbisuuf abbaa feete dhiisuudhaaf hanga haadha mana keetiin taane takkatti mirga guutuu qabdi waan akkasii an foloorsii kee waan hin ta'eef waan akkasii san sirraa arguun dirqama hin qabdu. I have to finish it. Obsi hangam fitadhu obsi. Foloorsii namni hundi foloor goone jala taa'u jira booniyye namni hundi foloo goone jira namni yaadu gaadha waan intalti islaamaa takka waan baalagee waan badduu godhu namni hundillee waa ittiin gammadu garuu isiin fedha kootii fedha siiti sooshaal miidiyaatti irra siiti irra seesee waan barbaadde jechuuf waan barbaadde godhuuf mirga guutuu qabdi yoonii fi ilmi shari'aa rabbiitiin hadiisaan akkasi gatta'anii gorsanii walii himan malee sanuu
akkana janii daarektii walitti himurra hadiisa ragaa godhatanii wanni hadiisa fayyadamaniif gaafa namni waa dubbatu waan dabreerraa akka waa baratanii akkasi karaa saniin tasgabbeessanii walii himan malee akkasi karaa hin taane deemanii walii hinaafanii wanni takka dhugaallee fakkaatti hinaaffaa nama duraa fakkaatti ati makkaachuun mala gaafa mana namaa shallaydu waan namni irra guddaan ni hinaaftee siin jaa miliyoona 3 ni baasa miliyoona 4 ni baasa gaafa jettu ni hinaaftee siin jaa namni kanaafi ati nama guddaadha namaa nan beeku yoo guyyaa keessaa ol dhabneetillee bilook si godhe bilook ol goone so karaa saniin deemisiin jechuu barbaadeeti thank you. Khalifa Habibi. Khalifaan kun gaadamiina keenyas haasawas ni beektaa sumaratti dhiine odoo nuti jabaa keenya nuugaa akkatti nama walitti wanti akka qeerransatti wanni hin jeeni bilooko jalaa wal baasate afoonaan illaa waliin jaa Ahmad kazaa bwala tapha keessan eegaltanii jechuun waa walii buddee qabdan. Afoona lillahi yoo Ahmad afoona lillahi ustaad Ahmad afoona lillahi ayya kami kasitti wallahi afoona lillahi. Waa'ee afoona lillahi itti deebina meesa kana xumurra dura. Kuno hin jau bar me ati yaa isaan qadeemi ani dubartiifillee ni qabama dubartiifillee namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbadda hay ustaad afoona lillahi dhageeffadhu gaa. Hin jedhu. Maaliif hin jennu? Waan hin jenneef hin qabaa. Ustaz wallahi kuno bilogo jala ille sibase kuno wallahi habibi kuno wallahi sibase tu rabbi sun sodaadhuti kuno sibase ya kuno wallahi follow si gode follow na deebise ya rabbi jechan dhiftu namaaf in dhiisu akkatti waa dhiisaniif akkatti hin dhiisne jira. Aboo rabbii jechaa sin jaanii bar hay isa damma dubbatte deebiin kennee ka'a dhaggeeffadhu waan meeqa hayyee rakkaanillee nama ustaad amma anillee suquufete jira wallahi lazim amma khalifa guddaan kun wallahi ibsa yoo wallahi ani namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbaddan an dubartii yoo dhaabbadoo naan jettanii dhaabbadda wallahi rabbii bar miidiyaa irra waliin dhuftan lafatti walitti dhuftanii bineenya keenya waliin agartanii bar Khalifoon jedha ibsa please na yaamte maaliif qaanfatta Khalifoodhaan jette yoo amma keenya haya akkami akkasitti silan si waamen Khalifoodhe amma miti sila yuus Khalifoodhe man si waame dhaggeeffadhu kuno haya kuno yoo hayyee irratti hin deebiin Ahmad please deebii bar ta deebii nu dhibne bar majammara garaan keessan haa walitti saafii ta'uu isin ilma dhiirati maal irratti jaa qabatanii akkasmiti maal irratti ilaala yoo walitti nu araarsu barbaadde dhaggeeffadhu maal irratti wal dhabdanii si galaayira jedhiiti akka biraatti nu araarsi an dhaggeeffadhu ana akkuma dhiirratti hin deemuu barbaade akka yookaan shamara walitti araarsuudhaaf dubbii tana keessa laaqanii dhiirti takka bakka itti walitti aartanii beektii rabbumaa jecha walii dhiisaa jeeni hayaa jee Khalifoon atis rabbumaa jecha hayaa jechuu si galee yaanni keessanillee walii galuu dhaba wal galuu danda'a. Kan achuma dhiiftanii afoonaan illaa ta'u obbolummaa. Kabaja keef jedhee osoo musliima taatee guyyaa sadii namni walii dhoorgaa jaamu akkamitti ati. Ani odaan jiru wallahi odaan jiru Khalifoodhee salaama. Duuba kan inni dhiifama siinti akkamitti dareed. Dhiifama hin godhu naman dhiifama godhuuf qaba naman hin gooneef qaba. Mirga ibsa diisi bakka diisi habibi amma qaagama qiyyaaf rabbiin akka waa'ee keetiif nan gaafanne afoona lillahi rabbumaaf jecha dhiifama sii godhe habibi. Sitti balleesseera taanaan dhiifama naaf hin godhin. Waama tokko sitti balleessee maqaa kee balleesseera taanaan rabbi naaf hin dhiisin. Wallahi na balleessee jira akka harree iyyitan jette balleessoo akka harree iyyitan jette. Rakkoo hin qabu kalaas dhimma guyyaa biraa. Viidiyoo narra waraabdee akka harree akka waraabeessaa iyyitan jette. No dhaggeeffadhu. An dhiifama sii godhe. Dhaggeeffadhu viidicha gadi. An dhiifama sii godhe. Naa jecha. Viidiyoo sana gadi finnee haasa'uu dandeenya. Amma dhimmi keenya dhimma kana miti. Dhimma tarna irratti haasofte kanaaf hin deebii laadhani. Jechuun maas walitti wannan godina egaa bakka cufa bar Khalifoon fixatee jira bar dubbatee. Ani maafin hin fixadhu. Maaf dubbatu yeroo nan dubbatu. Baaba keenya irraa ammoo egaa. Baaba keessan irraa ajandaa kanatti injeeniin ayyeef rakkoon qabu. Galatoome. Musliima jeeta siin gaafadha durmaanuu dhiifama nuti gaafachuu kiyyaaf. Galatoome ulfaadha ayyee rakkoon qabu. Jette foodde hay. La siin jedhaa jira miti Khalifoo naan jedhaa jiranni naan jedhaa jira. Awoo ati musliimaa miti. Bakka naan jedhe kalaas rakkoon qabu. Oh okay. Naan jedhe kalaas dhiisi. Gara dubbii fixatu dhiisame. Macarasha irra jawuu fi jawuu dhabuu isaa. Muhammad Bayaaniin nuti gargaarrataa ati itti inaaf ta'a kan gargaarratunudha. Isiniif Anif Muhammad Bayan Oromoodha anis Oromoodha Muhammad Bayan nama anis nama Muhammad Bayan Muslima anis Muslima
ati baga fira taatee fi ani baga na lagaa ta'eef. Isi gargaarra gabbaa'ii nu kadhadhu ree. Dabareen ankoodha. Dabareen ankoodha. Dabareen Silkii qabda gabbaa'ii nu kadhadhu ree keesha keenya irraa baasnee si gargaarra maa boocha. maal na gargaarta rabbii jedhiiti. Maal na gargaarta Ahmad Huseenii maa guyyaa tokko waa si kadhadhee beekamu? Si mitiiti ani haadha jabduun na guddise naman kadhadhottee qoraan duddanti baattee anaan qoleetti baattee na guddiste maaliin si kadhadha biibi? Please. Okay, Ahmad, Tof, easy. Eenyudhati maal eenyuun maal waan Easy baka Ahmad khara dubbi wani Tof, easy. Khara agenda irratti deebi. Ani dhaggeeffadhu. Ituun geemii naasaa ta'e isatti ni naafa. Asirraati ababaa naa kennaa kana naa kennaa kana naa godhaan jedhatu ta'e isatti ni naafa. Ani jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Jireenya nama nan ilaallatu. Garuu wanti nurraa dubbadheef nama kanatu nama diiniidha ati. Qabeenya qabdaa. Qabeenya ati qabdu kana namoonni gariinuu hin qabani. Isuma qabdu kana irratti rabbiin galateeffadhu yoo barbaadde mana sanayyuu gurgurattee ittiin jireenya kee ooffachuu dandeessaa jedheen irratti dubbadhe malee wanti isa naafuuf hin jiru. Namni kadhaatti naafa. Geemii irra taa'anii nama kadhachuutti naafa namni kanatti ni naafa. Dogongorteetti obboleessa kee. Inni lammataa wanti ati dubbatte jechuudha. Qabxiin inni tokkoffaani ani Muhammad Bayaanii Dhimma booniyyee haadha mana keetiitti miidhagga jechuun dandeessu hajoo. Si yaadachiisa rakkoon qabu. Sammuutti stiil fayyaa qabdi. obboleetti kiyyadha. Isheen laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullaati gidduu keenya jira obboleessa kiyya qaalii. Ani booniyyee si dhimma isaaniiyyuu ani tariitii si caalaan dhimma isaanii lamaan gidduutti si caalaan aarsaa kaffaleera ta'uu danda'a. Feetummoo sitiyyuu na caalaa kaffaleera ta'uu danda'a. Isa kana booniyyeen ragaadha. Rabbiin immoo ragaadha. Inni guyyaa qiyaamaa waggaa 50 fuuldura isaa qullaa keenya fuuldura isaa nu dhaabu inni ragaadha yoo waan kana nan kijibate. Yoo nan kijibate rabbi islaamummaa naa kenne islaamummaa narraa fudhatu. Wallahi daarektiin duukaa isaa ture ishee duukaa. Isa duukaallee bilbila Itoophiyaatti. Dhimma isaanii keessatti jechuudha. Inni naafta. Okay, anootti ni naafa. Maaliif hin dhimma isaa cinqamaaf? Isa fudhattee haasofsiisuu dandeessa keessaan itti dhiyaattaati. Sigalee akkuma amma dawwaltee haasofsiiste kana dhimma keessan keessatti mucaan kun waan godhe qabaa jette. Ana habiibii naman itti naafuu hin qabu. Namatti naafuu mitiiti. Wallahi rabbii guddaati na beeka. Namni tokko rakkatee hin bo'ata naanu dhaabadheen himmaan duukaa bu'a maleen yoo hin qabu ta'e waan hin godhuuf iyyuu dhabe callisee bira darbuu hin danda'u. Namatti naafuu mitiiti namatti wanni jechuu miti. Sigalaa jira. Isuma abbaan arge sooshaal miidiyaa kanarratti gadi nu waqarraan waanuma gatii man qabne gatii marakasa tokko fakkaachuu danda'a namatti. Garuu mee xiqqoo mashee obboleessa kiyya kaliifoo taragaagge akka waan Muhammad Bayaanii jibbeetti ilaalin ani wanti dhufee asirratti dubbadhe intala kanaanii rabbi jahannamiin rabbi kaatimaa kee balleessu jettee yeroo inni jecha kana jedhu viidiyoon kun waraabama baay'ee deema. Yaa laal akkam seete maamma keenya maamma keenya akkam seete. Kaliifoo na xumursiisi. Ati reefuu dhufta. Ibsaan illee reefuu dhufa waan duraa saamuun dhageenye. Maal jedhe rabbiin kaatimaa kee haa balleessu. Ana malee nama biraatti yoo eerumte namni biraa eenyuyyuu si fuudhuu hin danda'u jedhee akkas jedhee taayaa baara. Viidiyoon kun waraabama. Ijoollee muslimaata akkas wal jedha. Nama muslima nama qaraasisu akkas jedha. Dheengadda agartaniittu yoo ta'e waan namoonni faallaa islaamaa jiran ijoollee suudiitti ijoolleen duuriyyee gandaaf kutaa jala dhokattee walajjeeste muslimni akkasitti walajjeese jedhanii afaan amaariffaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti tiraansileetii godhanii fuudhanii haasa'u. Biraatti hin dabrinkaa ustaada ajandaa biraatti hin dabrinkaa habiibii. Bakka walii gala yaada ko rabbiin beeka sin galatooma. Amma waan sin jau laa islaamummaan akkam seete ani immoo kan naafete wallola si duubaa nama si tokko sirraa wallahi guyyaa lama sadiin sirraa arrabsee si wajjiniin akkamitti obboleessa kiyya kan muslimaati akkamitti akkana jettaniin jeen guyyaa meeqa si duubaa nama wajji wallolaa oola. Kan naafete wallolaa kan naafete wal quba hin qabne. Bakka ati hin jirretti namni amantii biraa gaafa taa'ee dhufee waa sin jau garaan kiyya nan danda'u ni beektatillee waan kana naafete hedduu walitti dhiyaannaa. Hedduu walitti bilbilalleedha. Namuu garuu akkumni saayimni guyyaa keessaa gizeenii fi wal dhabe hedduu walitti aarutti hamtuu waliitiis hin dandeenyu. Ani nama meeqa hasituu baasee arrabsu akkaan siraa dhorkaa turellee ni beekta Ustaad Ahmad. Ati garuu ilaalcha akkasiisan ilaalcha negatiif si bira fakkaata. Laali ani
namuma diin barate kana namni akka maqaan taane iyyaa'uun fadhu guyyaa keessaa fedhu ni jallataa fedhu waan fadhe haa ta'u naafetii waliif bu'aa taanillee mucaa tokko kunoo maal jettanii kennoo moo maal jettan kan wallaggaa tokko kan guyyuma rabbiitirraa ajandaa ga fudhatee si har'a haasaa ol tokko kunoo kan kanadaa kana jiru tokko kan si arrabsaa ol tokko qaamaa walitti dhufnaan jeen kan naafetii wal quban qabne kan naafetii wal lola so obboleessi islaamaa akkatti walirraa diffeensi wal godhu qaba si galee kana waan ta'eef ani immoo waan ati akka waraabessaa akka harree iyyitanaan jetteef wallahi rabbi jechaa dhiifama sii godhe rabbi jechaa dhiifama sii godhe ani Ela. no naan deebisin waan naan deebisu kan qabne nin beeka lafarraa kaatee ani siif hin deebisu la anko ela ani kanko la yeroo tokko dhimma gandaatiin dira rabsamaa yeroo tokko dhimma bantiitiin dira buraa tokko rakkoo tokko Ahmad fixate Khalifoon sirraa fixate akkas garuu karaa rabbiin akka hin qabne waan kanaan beeki inni gama isaati yoon balleessallee dhiifamu balleessa keessiin jee jira ati garuu nu didde ilma musliimaa taate itti dhiisi garuu anaasirraan gaafii qaba reefuu gaa booniyyatti dubbattu akka waan hariiroo jaalalaa fiifuu qabdu takka jaalatu takkatti itti loltee dubbatte malee akka gorsaa buleettii sanitti miti jecha san keessa hoggaa ishiidhan jettu akkamitti namni tokko akkana akkanatti xiinxallee jiran akka ajaa'iba si dhaggeeffataa ture dubbiin tun akkam Ahmad dhaggeeffadhu ati maal amanta quraanaaf hadiisa miti okay akka maaleette irra naa deebi gaaffii kee akkaataan ati itti gorsite akka nama obboleettii diinitti osoo hin ta'in akka nama hariiroo leadershipii addaa ajaa'ibaa waliin qabu dubbatte ati nama maarreeti ati maarre akkam jechuun koloo walirraa qabnaa si hordofnaa si wanni jiraa hoggaa namni tokko akkamitti namni tokko akkamitti asirratti huccuu kootu narraa baase jiru akkamitti bakka ni jiraami nama tokko kaawwa keessaan amma fakkeenya fareendiin ta'e maa waan akkasii daleedde jee dubbadhu fiilingii saniin dubbatte wallaahi laziim maaltu jira addanaa baase. Eeywa dhaggeeffadhu fiilingii kana gaa akka itti hiikkattudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fabilisaanihi fabiqalbihi jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni tokko wanta badii tokko gaafa arge dhagaa jirta wanta badii tokko gaafa arge waan sana jalqaba humna isaatiin haa balleessu jedhan itti aansuudhaan arraba isaatiin sadaffaa immoo qalbii isaatiin haa jibbu qalbiin jibbuun irra xiqqaa imaanaadha jedha rasuulli rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ani wanti itti keessatti lubbuu akka kanaa gochuun qabdu dumbushee maarriyyi akka kanaa gochuun qabduun jedhee akkasin jedhee ture taajoo yoo warri waraabdan jiraattanii akkasitti wallahi khalifa wannumti laal Ahmad khalifa wannumti milyoon tun bari yookaan warra keetii miti jee dubbatee khalifoonu waan kana sirratti argeete obboleessa kayya hinoo khalifoon kanaa dubbatu. Thank you sir, thank you habibi. Akkaataan itti dubbatte suni warra jalaa kanaa dubbatu akka bakka ni jiraa miti waan takka taasisee fi inshiin qofti waliin beeytanii tokko gartee akkas fakkaatati eega uumaan jiraanne rakkoota kan qabu gara akka obboleetti ta'etti gorsuu dandeessa rakkoota kan qabu. Laala sitti na ajaa'ibe naan wallaahi sitti na ajaa'ibe dhaggeeffadhu ati akkasitti fudhattee amma akkasitti tilmaamte. No akkasitti tilmaame khalifa lolchiisan sitti mujjiraa baran. Ani maalin jedha naaf ishee obbolummaa islaamaa waliin qabna jedhee naasaa banadhe moo lubbuu maaloo jedhee naasaa banadhe ibsa. Arraba kana rabbi guyyaa tokko qabuu jira bar. Arraba tamma akkasitti taasisu kana rabbi guyyaa tokko si qabuu jira bar. Laala. Maaliif akkasitti taasota? Akka nama itti dhaalu fi akka nama tokko gartee doorsisuudhaan wal adda si galee akka itti namatti geessanii. Yoon itti dhaanes obboleessa ishee hangafani bar. Bar waan kanaan na dhibee bar. Maarree obboleessa ishee hangafani yoon itti dhaanes rakkoo tokko hin qabu bar. Nan hangafa isheetiin. Isheetiin yoo xiqqaate umrii waggaa 15 faana nan hangafan. Kanaafuu itti dhaanuu nan danda'a. Teessoo ammas wal kuttee akka lubbuu si jaalatti wallahi hin beekamu caayyarraa hin beekani adeero. Subhanallah. Jechuun yeroo tokko yeroo qalladani. Ahmad please. Jaalatti rakkoo irraa qabdaa qoy Ahmad ni jaalatti yoo subhanallah ma jechuun maaltu fide ni jaalatti bakka okay kunoo seeku jirti yaa kunoo silaa ani hin jaaladhu itti silaa irraa gara ta'uu baatte kunoo qoflu jirti yaa ati maaliif subhanallah jetta ati mee no ani sinuma lamaan hin jedhaa jira khalifa dhaggeeffadha yoo habibi wanni waliin qabdaa jettanii bar akkas jettanii
subhanallah أولي abo أمالك يا أخي ما والله لا والله rabbini والله waan fedhe ربي نقول يا قتلت ربي سلي يا قتلت والله videoon kun Isin ofirraa waraabama dubbattu Ustaad Ahmed isin Ahmad. dhiisaa gaa waan amma namni isiin akkam isin videoon kun dubbattu. waraabama ishee waan jiru hin dubbatti rakkoo tokko hin qabati dubbachuu dandeessa booniyyee ituu isheen hin dubbatiin ani immoo nan dubbadha namni tokko akka islaamaatti kakuutiin hidhamitiire kan inni amanamu namni tokko wallaahi jedheennan wallaahi nama muslimaa tokkoon qeebalama shakkii kana akka shakkiitti fiddan miti waan kana erga isin akka shakkiitti fiddanii yoo shakkiin kun narra hin jiraanne tarii isinittu waan biraa ta'uu danda'a kan koo rakkoo miti wallaahi billaahi tallaahi rabbii lubbuun kiyya akkasaa jirtu natti haa ta'u ana hasa akkasii duukaas hin qabu ana akka buleetti kiyyaatti ni ilaala yeroo kamiyyuu booniyyeetiin booniyyee qofayyuu miti namoota hedduu namoota gama islaamummaa dhufan Ahmad baran akkasin jenne nama bar tokko dubbiti lamaan jala dubbiti sin galle bara mallee fuutete akka waa waliin hariiroo waliin qaban osoo hin ta'in nama tokko jaalatan timuudhaaf gartee qopheeffataa wanni jiruutti qopheeffatee karaa bareedarra kaatee guyyaa tokko waan kana mara raawwadha jedhu takka fakkeessitee jechuu barbaadete malee hariiroo wajji jiraa wal qofa qabdanii maarreessanii miti bara. Ijiraami si galee yaanni kiyya. alaa kulli haalin ulfaadhu habiibi shukran مش ما جت متي Khallee ibsaa bar gaafii gaafatee jira. Booniyyeen amma ofirraa dubbattu gaa waan ati dubbistees waan ati isin jechuun jirtus dhagaa jirtiimi. Amma isirratti yoo dhiifne bareedaadha gaa isin haa dubbattu. عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جمع فيادا ميودو بونيا ندبان نلياد السلام ورحمة الله وبركاته مالي صدا مريو جالة ركنا كبا أجالة تمارا ترور رفتري كنا ما تكركون كبو جالة اللي نمدينة تي مدى سن اللي نفيسا ركنا كبا مداتم مقايتم مداتم jechuun ka mucaan bareedu tana ta'u jira madaan qabdu fuularraa qashtii tana ta'u jira madaatan fayyisa. lakki akkas hin jenne. No ana afaan oromoo walii bira kutaan beeku madaa sanillee ni fayyisaatti madaatan fayyisa. Ulfaadhu kun ustaaz bayaaniin abaaree itiin viidiyoo maxxansee kalee fidhee gadda ka deemu akka dhiirri tokko siin baane eessi abaare jedhaani jira. Sunillee fayyitii du'aayaa godhuu fi jiran walitti dhiisa. Afaan Oromooti. Ramushaa dubbii kana kam jettati? Kun karaa wallaahi maashaallah nanuti alhamdulillah harka dhoonnee jechuun maali ennaani wallaahi yoo wal jaalatan illee dasna jaan maata akka umumiin qabu wallaahi lazim. Ibsaa dubbii akkanaa keessaa baaba. Ibsaa yoo isiin dubbatte hoo mee isiif haa kennu innis amma dhufe kunis dubbii bareecha jeetiin dura dubbatu jee irraa usne dubbii walii laaqu jira salaabooniyyeef dhiifne akkam jettan Khalifo. Dubbattu ayi. Waalaikum salaam. Gochuu danda'a? Salaam. Haadha manaatiif beeka gaartu maaliif beenu nuti fi keessummaadha har'a dhufne. Naa rakkoon qabu abshir booniyyeen san booda naa dubbattu. Akka booniyyee dubbatu ni naasoo amma rakkoon qabu haa dubbattu haati manaati. Ibsaan godhatamee si boodaan dubbaddaa. Dubbadhu siin jetti ishiin garuu booniyyee dubbadhu mee yaanni keeti sirratti dhiifne gaama siitti walitti nu laaluu jira walitti neeyitee adda baasuu tana gisee maraati walitti neeyiteetuma teessee ilaaltaa miti adda baasinu tabiraatu. Jalqaba irratti Ustaaz Ahmad anaaf obboleessa kiyya. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf obboleessa kiyya waliin dhaladhee caalaa anaaf Ustaaz Ahmad baay'ee obboleessa kiyya natti dhiyaatu na gorsu. Kanaaf quuqamullee kan tuqaa kiyyallee hin jaallanne akkasumallee ani hin beeku amma maal akka isaanitti dhufee Ustaaz Muhammad Bayyaan wajjin akka walitti bu'an hin beeku malee duraan baay'ee rileeshinii bareedaa waliin qaban ture. Amma garuu maalitti akka walitti bu'an hin beeku. Itti aansuudhaan ibsaan duratti ammaati Muhammad Bayyaanitti deebi'uu barbaadamu jettee na gaafattee jirta. Duratti illee Ustaaz Abu Sabraddiin isaan waliin haasaa jiranii waan akkasii jedheetu gaaffii dhiyeesse natti fakkaata. Ani Ustaaz Muhammad Bayyaan yoo waliin dubbanne illee obbolummaa waliin qabna, oromummaa waliin qabna. Anaaf isa ka jalqaba walitti nu fide bultii osoo hin taane
diin rabbi irratti walitti dhufne isa biratti hin baradha ture saniitu walitti nu fide dammoo bultiin kun hin taane gargar baanii jira kun hiree rabbiiti kanaafiyyuu aniif inni akka hawaasni yaadutti yookaan immoo akka namni yaadutti akka diinaatitti wal ilaaluu hin qabnu aanam mallee borullee iftaanillee akka diinaatitti aniif Muhammad Bayyaan waliin ilaalu akka nama musliimaa tokkotti akka obbolaa diinii tokko qabannutti wal ilaalla akka nama oromummaa tokkotti wal ilaalla malee ani sarraa gargar ba'e inni nikaan keenya jiru abbaa manaa kiyya miti haadha manaa isaa miti garuu akka obboleessa kan koo musliimaa tokkotti sin ilaala irraallee akkasitti akka diina kiyya tokkotti irraa fagaachuullee hin fedhu soo omaanan goone waan ta'eef innis akkasuma akka obboleettii isaatitti na ilaala yoo darbee yoo ni Isaa akkanatti silaalu isaa ni beekna. Beekaa jechuun akkasi haa ibsaa akkasi bara. Inni haadha manaa qaba amma bultii qaba daa'ima qaba bultii isaa akka jabeeffatuun fedha malee ani bultii isaa jeequllee hin fedhu isallee sammuu isaallee jeequllee hin fedhu jechuudha. Anaaf isa gidduu kan jiru hariiroon jiru obbolummaadha. Maaliif waliin haasoftaa maaliif gastii irratti walitti dhuftanii kan jettan immoo ta'e ani fata hireetu gargar nu baase malee wal lollee miti. Wal miinee miti wanni biraa dhalatee miti so hireen qooda rabbiiti saniif ol baasne qadara rabbiitiin gargar baane amma itti deebitaa kan jettan immoo itti deebi'uu osoo ta'e jalqabuma gargar hin baanaanii finne abbiin barbaadee gargar nu baasu osoo itti deebi'u osoo neen wajjin jiraachuun silaa kan nuuf qaddarame ta'e osoo wajjin jiraachuun rabbi biraa nuuf dhufte ta'e jalqabuma abbiin barbaadee illee gargar nu baasu garuu kan kiyyaaf kan isaa waan rabbi biraa hin dhufneef gargar baanii jirra. Amma immoo walitti deebi'uu waan danda'amu miti yoo akkas jettanii yaaddan. Ajandaa walitti dubbattaniitu ajandaa huumaa jirtan immoo kan jettan ani wallaahi kaleessa galgala akka carraa ta'e gastii irratti ol argine ani si awaaree jiraa jedhee na dubbate. Ani kanallee quban qabu gaafa inni umraa deemellee du'aa inaaf godhu akka wanni kun keessa isaa jirullee ani quban qabu jechuun garaadhuma isaarraa waan du'aa inaaf godhee natti fakkaata. Darbe seeloo waliin dubbannu waan akkanatti dubbatees hin beeku. So yeroo hunda hiree gaadhe rabbisiif haa kennu naan jedha malee anis akkuma keessaniin kaleessa sarpiraayis ta'e jechuudha. Si abaaree jira abaarsa kiyya jala jirta waan akkas kan jedhu sani amma isiniif deebi'ee natti fakkaata. Ibsaa dhageessanii. Thank you. Waan bareedaa deebistee gaaffii bareedduu deebisaa bareedduu kan itti galatoome obboleettii teenya. Ammas wanni biraa takka akka nuti namni hedduun dhufee waa'ee keetiif waa'ee isaatirraa waan isin jidduu jiru waan isin waliin jettanirraa haasooyinuu ajandaa godhannuuf kanaaf heeyyamni kan ni taati. Waa'ee kiyyaaf kan isaa koo waan ajandaa ta'uu miti bar. Thank you. Wal hiikni irraa maal ajandaa maaltu Thank you. Galatoome wallahi. Waan kiyyaaf kan isaa baay'ee ho'a malee waan ajandaa ta'uu miti amma. Jechuun waan kana immoo inni yoo naaf dhiise abaarsa inni jedhu kana yoo dhugaan ta'e yoo naaf dhiise yoo naaf dhiisuu baates rakkoo miti yoo rabbirraa dhufu baatte ani abaarsatti nama nu rabbi kee tokkichatti malee. Nu hundi warri asii waa'ee Muhammad Bayyaan akkana jeen kun booniyyeen akkana jetti nuun galchuu. Irraa haasoo innullee ayyama nuun kannine mucaan. So warri nuti obboleettii teenya eenyaan hanga bashiiti naamin jennee nuti asii mataan nu oowwu hundi mucaan akkasi bishaan nu jala yaafteetti. Kalifoo bakka kanatti dhaggeeffadhu. Elaa ajendaa sin godhachuudhaaf eeyyamanii kennitaa jette malee waan akka amma jettu kana hin jenne. Ani namni akka ajendaa na godhatu sin fedhu. Kaleessa akka carraa ta'e viidiyoon sun waraabame namni ajendaa godhate. Okay. Ammas immoo wanti dubbachaa jirru kun wanti dubbanne immoo ajandaa ta'uu mala. Borus iftaanis namni nu waraabbatee post nu godhu. Isallee ni gorsinaa nu warritti dhiyaatu ni gorsinaa intala dhalaa takkaan akka inni kalee jawsan jechuun sirrii miti. Ni gorsinaa wallahi ni gorsinaa atillee hiree bareedduu rabbi siyaa kan intala dhalaa intala dubartiitiin qaba ifiifuyi akka intala tiyyaan namni yeroo hedduu akkasitti wanna jiru hin barbaadu anillee intala namaatiif jalaa qaba waan ta'eef wallahi hamtuu ta'een jaaladhu wallahi summa wallahi hamtuu ta'een jaaladhu obboleettii tiyya qaalii akka namni waa'ee kee ajandaa godhatullee hin barbaadu ittiin ni gorsina isanillee nuti isin warri as gubbaadha haasa'u jiru tokkolleen hammeenya waliin qabnu isin warri as jala hammeenya akka waan qabnu isiniif fakkaatelleen asirratti dhiifama wanni isiniif mufannee yoo jiraanne wanni isin nu mufatta yoo jiraattan afoo naalillahi afootu nu jedha
namni Oromoo gaa yeroo takka walitti dhufee fataa zanaa jechuun numa jirtiif walitti dhufnee fataa zanaa jennee. So akkasii sorry guys bakka jirtanitti nagaa rabbii isinitti haa ta'u. Salaamu alaikum. Thank you Booniyyee waan nu galchiteef. Booniyyee. Waalaikum salaam. Gaafii si gaafadhamee qoy. Bakka dubbii reefu ani si qabeessan jechuudha. Akka innis akkasitti nan laalootte. Akka amma baana mallee si jaalatu hin beektu. Shari'aatti amanaa nama diinii akka bultilleen haga 3-4tti fuudhuu danda'u jee fadhii akka qabu hin beektu ati. Hin beeku. Hin beeku. Min wallahi jemi. Akkamittiin beekuu danda'a? Akkamittiin beekuu danda'a ati fuula isarraa nama tokko akka inni si jaalatuuf akka sin jaalan akkamitti danda'een? Ani saayikooloojikaalii hin baranne fuula namaarraa akkamittiin beeka? Inteen achinna jaalala namni fuularraa ilaalee nama hin qara'u. Akka inni ogeessi arge ta'u osoo laaltee agartuu nuti liivirraa ergaan jirru ammattuu jechuudha. Hin beeku ibsaa amma inni kwaadha manaa qaba. Ani immoo akka inni na jaalatu hin beeku. Akka obboleettii takka na jaalatu beeka malee akka haadha manaa. Laa boonii dhaggeeffadhu. Wooma jaalala keessattuu abbummaan fadhe wal jaalatee dabee illeen deebi'ee akka obboleettii akka obboleessaa si ta'an sun hin jirtu. Akka fadhallee ta'u waan wajji dabarsan inni yaadata. Hojjetee ilaalu inni ija isaa keessatti waan wajjin haasawaa ture san yaadata. Akka fadhallee ta'u wanni akkasii hin jirtu. Wanni ati beekuu qabdu dhugatti. Yoo ta'es rakkoon ani eegsisaa ta'e miire na jaalachuu danda'a. Kanaaf maaliif na jaalate yookaan na jaalatu jedhee murteessuu hin danda'u. Barantanas ni jaa. Jedhee himuu hin danda'u. Garuu ani irraan beeku ammatti. Ati garuu waan an siidhaamu beeki. Hin beeku osoo hin taane beeki. Immoo jaartii lammaffaan ta'aa yoo ta'e murteeffatu taates nutti himi rakkoota akka hin qabu. Isaa amma bar himeen ture osoo ani finni kan waliin jiraannu ta'ee jalqabuma gargar hin baanu. Osoo kan bultii jaarannu ta'ee jalqabumayyuu gargar hin baanu. Wallaahi booniyyee amantus amanuu baattus bultii maamabbaan harka kee jirti. Bultummaan amma inni ooffataa jiru kun harka kee jirti. Yoo feete diiguu dandeessa, yoo feete jaaruu dandeessa, yoo feete baaftee seenuu dandeessa. Wallaahi lazim na amane. An kana kakadhee siin jaagaru. Muslimaami. Kana beektaati? Hin beeku. Laa bultiin isaa na harka hin jirtu. Bultiin isaa harkaa fi haadha manaa isaa harka jirti. Si harka hin jirtu. Amma wal sassaab. Isaati maaliif dhaabatteetu kana jirta? An waan hin beeku ture. Gaafis gaafadhu ibsaa. Akkamitti isii harka jirti? Akka itti ishee harka jirtu sitti dhaggeeffadhu. Bultii tana diigoo barbaade booniyyeen guyyaa tokko ittiin fudhatu. Naamani. Wanni akka ishiin mammabbaan itti miitetti eenyullee miidheen beeku mammabbaan. Jaalalti booniyyeedha. Booniyyeen baanu beeku miidhe. Jaalalti booniyyeedha akka mammabbaan miitetti eenyullee miiteen beeku. Siigalee wanni illi jaalatan fuudhanii fi nama jaalatanii wal adda siigalee. Kanaafu ni beeka keessa isalleen ishilleen ni beekti jechuudha. Osoo guyyaa tokko carraa kan ta'eef mammabbaanitti dhiyaatte mammabbaan argateeni sila amma walitti deebinetteeni mammabbaan guyyaa tokko mijoota mana keessan teessu. Wal sossobuun maaliif barbaachise? Osoo dhugatti itti hammaatee illi sun qabde innuun dubbisu ture booniyyee. Odoo keessaa badde wanni sun. Siigalee biroo kiyya. Agalee dubbii dhugaati. Kana ishilleen beekuu danda'u qabdi. Bultii isaatis ka eegu si eegi ammallee suma harka irraa wanni dhugan siin jala. Bultii sanis qabii jabaadhuun siin jala. Ibsa bika kanaani waan hin